Hordoftoota maatii TikTokii koo akkamitti nagaadhaa fayyaadha baga jiraattanii nageenyi badhaadha. Egaa addunyaan gara dijitaala tokkotti dhufaa jira gara yookiin gara naannoo tokkotti dhufaa jira gaafa jennu waa malleedhaa miti. Egaa yeroo dheeraa biyyoota garaagaraa keessatti akkuma beekamu wantoonni fagootti ilaalaa jirru dhiyoon isaa nu bira gahee yeroo ilaallutti mul'ataa jira jechuudha. Isaan keessaa konkolaataan kana dura naaftaadhaan yookiin beezilaan socho'u amma immoo gara kanaatti deebi'uudhaan elektiriikiidhaan kan socho'u. Elektiriikiidhaan akkuma bilbila keenyaatti chaarjii goonee elektiriikiidhaan itti socho'uu dandeenya. Kana gaafa jennu waa maleedhaa miti. Egaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti gaafa ilaallu faalama qilleensa addunyaa gaagaa jiru hir'isuudhaaf tokko asharaa magariisaa dhaabu, lammaffaan immoo konkolaataa beenzilaan socho'uun gara aara maleessaatti jijjiiruudha jechuudha. Falli kun isa jalqabaati. Mootummaan biyya keenya akkuma beekamu waan kana irratti hojjechaa jira bal'inaanii biyya keenya keessa yeroo ammaa kana konkolaattonni kun baay'inaan seenanii jiru jechuudha. Dhaabbanni konkolaataa elektiriikii oomishuudhaaf hojii eegalee oomishee gurgurtaadhaaf yookiin immoo abbootii qabeenyaa biraan gahaa jiru 2MT Trading PLC dha. Dhaabbata baay'ee fayyaa hawaasaatiif hojjetu keessaa dhaabbata isa duraati. Konkolaataan kun akkuma konkolaataa kaawwanii socho'uu danda'a, deemuu danda'a, eessas deemuu danda'a jechuudha. Hanga kiiloomeetira 200 irraa hanga kiiloomeetira 600 fi 12 olii socho'uu danda'a jechuudha. Akkuma bilbila keenyaatti chaarjii goonee ittiin socho'uun koottaa keessa seenee ilaalame. Kami terserah, benar.